beeda qaama saalaa kadhalaa shurufkaa achitti ni ajjeessa. Wanni isa keessaa ba'uu wayii waan bareedaadha. Ni guba huccuun fincaayyoon irra bu'ee na gubaa huccuyyoon na tuyxana gubdii maarayyoon na tuyxana kaanni nyaataa koonogguun nyaatee fi nooqa nadii dhiiga na baasaa kaan na madaawaa kaan na orbabbaawaa kaan shaakarreen irra baasa kaan hoyxoon irra baasa isinumaa wayii waata. Dhiini baati si dhufa. Fedhe kalarra jijjiirratee booruu ta'a fedhu bicaa ta'a fedhu waan adii keessaa qaba dhiini kun. Si galee hedduu na dhukkuba waa hedduu irraa yaa ammoo inni dhukkubsa waa xiqqoo irraa yaa. Si galee kalee na dhukkubsaa jaa. Dhagee fedhu kalee mirgaa taatu. Kaleen feetu itti haa qabaattu feetu cirrachallee haa qabaattu. Wanti wal qabata. Si galee dhangala'aan qabaa dhangala'aan irraa bifa jijjiirrate yookaan bifa illee jijjiirrate ajaa qaba feetu ajaan qabaate daalacha haa ta'u feetu diimaa haa ta'u feetu xaliilaa haa ta'u. Si galee ofaan na dhukkuba. Yoon gama kana qaqqabade gama bitaa gama tokkotti ajalate hajjallatu sun yoo gama kana qaqqabade gama laaftu sun na jabaata. Garte ganna dira ganna waraana. Isin maa of mudhiin na dhukkuba digdaan na dhukkuba miila na qaba. Duraa duubaan ganna ittansiisa. Garaan na boqoqaa nyaanni hedduun irraan dalaguu. Caqasi. Deequun qabaa deequun baay'isaa. Hundi caqasi ammallee. Fuula kiyya irrattis wayina faffacaasu feetu maadiyaatii feetu si haa facaasu feetu waan adda addaa feetu finniisa gurguddaatti xiqqaa ta'u waan feete asirra facaasu dhibeen kee maal eegus. Waan hin himu jiru kana laali. Irra guddaan dhibeen nama garaa keessaa dhufa. Maal faan nama fidaa. As keessa hubachaa deemu. Obboleeyyan. Si galee fuularra waan hubachaa. Kalee irraa hangala pheetti gamni suniin yookaan itaa yookaan dhukkuba yookaan aadoodaa yookaan balbala ilaan cinaa sun gadaamessa jallate. Gadaamessi shamaraan jallate. Operaasyoon godhe hin deebi'u. Operaasyoon inni ta'u kaasitti akkam godhe. Hi jallate hibeen nuti maalirraate. Operaasyoon no. Si galee. Kanaafuu inni kun deebiin maal ta'a? Nyaanni irraan dalagu nyaanni inni nyaatu yoo goyyuu gara boqoysa. Garaan boqoquun maal deebi'a? Coggaarraa itti dhufa. Isuma kana. Hogguu akkas ta'e onneen itti dhufti. Hogguu akkas ta'e dhukkubbiin mataatti dhufti. Fedhu mataan haa owu, fedhu akka bidda haa owu, fedhu mataan haa balbalu. Si gala. Fedhu kana wajji gad haa dhukkubu, fedhu sammuun haa owwitu. Si gala qabeen mallee siin hin jaani. Akkam abbaa keetti agartee shamara olcee gaccee hospitaala feete dhaqee ispeeshaalistii gadaamessaa feete bira dhaqee waan baqaqsanii hodhuu achitti waan kana qabu jedhu irra guddaa parsantii 99 dhukkubni dhalaa kam duba maaliin beeta siime gadaamessaa fi mar'i maali wal qabata miidhama jettiin ijoolleen karaa shoolii kun ni nuqqadhaniin deeqqifadhaa fuurna ciccite lubbutti waa olla deema as qara laphee kana waliin na qaba. Si galee milikanni ani mo'oon di maali gadaamessa mar'imaan ita gadaamessaati gamma cinaa gama cinaa kun dhukkuba jallata nararra asin lafee kalee hojii kalee nama fide. Si galee kun ita qaba jechuudha. Namni sun akkasi. Dhukkubu miilli gada humna si dhukkubsa wanti mudhiin duuduu humna si dhukkubsa mudhii si dhukkuba duudii si dhukkuba. Humna si dhukkuba karaa inni jallatee saniin akkasi maasalaama qabi kan akka qinyeete akkatti akkasii obaafna akka laafisuu si afaan keenyatti qabaddu barnoota. Si galee olcee gacee kottu masumaan jira afaan nama goggoisa hidhii nama goggoisanti laagaallee si busheessa afaan illee si bushaawa. Tokko tokko akkam afaan illee nama madeessa hidhii illee akka nama diimeessuun beeytan. Qaamni kee guutuu naa si nyaatu fillee hooqi goggoginni garaa kun akkam goggoginni garaa maal nama fide kanaa deemu wal qabataa jechuudha. Dhangala'aan rakkootti isumaan keessa jira beeka as deebi ichi deebi isuma amma akkanatti qallaalitti itti ilaaltu wanaatu wabsi godha booda maaliif dhangala'aa fa'aa qabdaa maal fa'aa qabda. Si galee harta akka dhiinni kee akka qaama keessa sochoonu kolesteroolii oni fidaa dhiiru
tiroo waan fidaa dhiiru. Marrimaan goggogina garaa si fida yoo nyaanni sirraan dalee yoo nyaate ati nyaattu sirraan jedhani nyaanni dhibee sirraan dalee inni kun dhibee meeqaaf sisaa tala tanan beektu. Fedhu laalaa garaa si hafitu fedhu handhuurarra waliin na qabeet handhuurarra waliin na hacuuceette. Garaan kiyya akka waan na iteette kan na lulluletetti ilmoon garaa qabatte noo kijjiba qabdu ilmoo garaa. Kanaafuu ka'insi shamarranii dhukkubni ka'insa shamaraa parsantii 99 jala murii beeki. Gadaameessaa fi marrimaan waan inni anaas eekan hunda qaama saalaa qaba achumarraa itti dhufa jechuudha. Akkasi sii galee isuma amma tuffattu kanaa deebi'ee waan akkanaa si fide akkasi. Dhibee adda addaa fuularra wanni si facaasa waan garaa keessatti himre dhibee kana hundaa'u nama fidaa bara wanti. Isinii gala akkana qaama saalaa kadhalaati. Isinii galeemi dhibee adda addaa isaa sirra fidaa jechuudha. Fuulli kiyya na gubatee fuulli kiyya na guurate fuulli kiyya finniisaa gurguddaa na baasaa ifinoor fuulli kiyya maadiyaatii na baasaa fuulli kiyya finniisa xiqqaa waan guurraatii takka na rabbaa fuulli kiyya maareetaa fuulli kiyya biyyaa waan kireema adda addaa dibadheetu waan takka narraan kun mara kireemni eessa jira eessa keessaa si fide garaa keessaa si fida. Alaarjiikiin qabaa ifii nama qaamaaree garaa keessaa. Deebiin nama sana afurillee ni ajaa afurillee nama ajeessamti afurillee nama jijjiira. Sii galee dhibee garaa keessaa si fida foolii fiddaa jechuudha. Sii galee akkasi lallooci si galaqqisa haanni akkisiisa. Sii galaaraan beeti dhaqee waatu ganna dhufaa waan akka itaa takka ganna baha jetti gadaamisa keessaa na ittan siisa maaree gaddeebii ol baabara gabbee ol deebii wanti. Kun hundi nu rakkina gadaamisaati. Akkana ajaa khaanis akkanuma normaalaan ni jira sanillee dawaan ni jira amma saalaa kadhalaatis kan kashofkaa qabu jira sigalee normaalummaan uumamaan kanaas dawaan ni jira kan ka akkasitti wanni kan hundaa'u dawaan ni jira ammoo deebi'ee maaliif ni beekta wanni kan hundaa'u maal fida ajaa qaama saalaa kadhalaa kan normaaluma shamarran mujoolaa dubrata kan hunda dawaa jira kan kana qulqulleessa kanarraa kottu warra dhiiga dhalaa kanaas kagaraa laal dawaa kanallee goggooysee garaa keessa qaamsii kanallee bareechu waan uulata waan adda addaa jira shamarran uuladha waan uulattanis dhalan sarraa dhalattiin uulatin ilmoo takka dhaltee uulattee gaafa ilmoon biraa dhuftumaa uulatta qushaasha sitaa qaamni kee ni badanii wasakaawa qaamni namaa maalta hiddaa balaa akka mana gartee tulloomee akkas taata maaf akkas taata maaf hin qulqullina maal eeggan isuma kan asii ol digattee huccuu babbareedduu kaayyattee tuunis tokko kaayyattus tuunis tashiitaa kaayyattus akkasitti fi eegi dhibee adda addaa si dhufa ni wasakaawa qaamni namaa ni dullooma keessi isaa qushaasha fuudhaa jechuudha. Sii galee dhiiguma dhalaa kanaa gisee dhiiguma dhalaa kanaa nuti waan qulqulleessaa beekna garaa keessaa da kaanis itti arsisan dooma kana ka arfatanii jira wanta kana sii babbareechu laakiin ati si beeku waan uulatan tan waan adda addaa uulan ni beekama namta kan akka alaboon hin ta'in qulqullinni kan dabbaa mana keetiitiif barabbi waa hedduu jira waa hedduu anamma yoo namni abbaan fedhe yoo amma operaasyoon yoo dhalte dhalaan takka guyya sadiitti dawaa guyya sadiitti goggoysuun beeka namatti illee godhutti hin jira guyya sadiitti goggoysi dawaa kana operaasyoon waa kana gubbumarraan dibatta akkasaan osoo wanti jibriin sirra jirtu dibattaa takka goggoysi madaatan dhalaasan goggoysi immoo guyyaa ganama sadii qofa nyaatta bishaan inni dhuida ganama sadii qofa gadaa keessa gadaameessaa kana qulqulleessaa jechuudha. Si galee ganama sadii qofa dhuide keessa gadaameessaa ni qulqullaa'aa jechuudha. Achiin booda waan godhatu jira.
waan akkasii. Uladhaa tottol dhibee adda addaa isaa isin fide jechuudha. Gabaabaa. Gadaamisaa fi mar'imaanii jechuudha. Isa kana dhibee adda addaa isin fidaa jechuudha. Cinaacha kana ciisuu hin danda'u. Cinaacha kanatti hin garagalu. Natti gad ulfaata natti maareeta akkasi fudhadhu. Waan akkasiiti. Dhibee adda addaa waan adda addaa sirra si faca'u hunda isaa si fida ka'a. Waan akka waan biraan jiru isaan nama fida. Alarjii maaree adda addaa rakkina gadaamisa dhiiga sirraan baane san toltee qaba. Dhalaa waan ulattuu dhabdii dhalaa waan ulattuu ni beekee muka ulattuu ni beekee. Laakiin kaan nuti dhalaan dhiiga dhalaan ulattuu ni dhalaalee nama. Sigalee ni ulatta. Uladhu tottolfadhu qaamuma kee kana ifee eegigaa qulqullina qaama keetii eeggadhu. Amsaala kana eegi qulqullina kee eeggadhu. Itti bargadaamisa gabbee osoo maal hin goone ol deebisnaa bara. Uumantoota oolma deebi'aa bara. Hai. Ammoo inni dhibee inni si fiduutu hama qalbii fi goota. Wooma amma akkana si goggoru amma wooma akkana si goggoru kanaatu amata 40 ol waagaa keessi kennaa jechuudha. Amata 40 ol waagaa keessi argachiisa. Isumaan amma himu akkas.